tokko wayyaa. Kolfuun qaba yaalasee. Iddoo walitti gatanii jiru. Kana jechuun wal dhabdeen waan jiru ibsa. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya bakka irratti nageenya sanaa qabu jecha arras viidiyoo reakshinii walitti deemee jira muuziqaa afaan Oromoo Andu'aalem Gosaa Gungumee kan jedhu amma kan gadhiifame ture. Durseesniif hojjechuuf ture ibsaa waan badee turee fi sa'aatii 2 booda hojjechaa jiran mirga gadhiifame sa'aatii 2 teera. Video kana waliin react goona hagarmaatti na daawwadhaa namoonni channel kanaaf haaraa ta'uu jiraatan subscribe godhaa mallattoo notification tokko hunda gatanaa yaada yoo qabaattan comment barreessaa na faana tura. Bishaan keessaa caffee fuudhee ba'ee caffeen mallattoo araaraati. Caffee kana qabataniiti kan deemanii jaarsummaa dhaqanii kan nama walitti araarsanii. Caffeen kun hiika guddaa qaba akka aadaa Oromoo keessatti. Hagarmaatti daawwanname. Ituun jalqabin dura sirba Andu'aalemii. Gungumii jechuun adeemsa sirna araaraa keessatti komii ittiin ibsatan yookiin rakkoo kofiin quuqa garaa ofii ittiin ibsatan jechuudha. Fakkeenyaaf gungumin namaan jedhama. Maaf gungumtaa nama nyaata. Fakkeenyaaf dur warruma ofiittiyyu namoonni baay'een keessan beektu yeroo waa himatan. Fakkeenyaaf abbaa haadhas ta'u gaafa waa himattu hin gungumta. Maal gungumta baasii madhu waan garaa keetii jechuudha. Sana dubbii himachuu hiikisaa kanatti fakkaata akka kiyyatti sirrii mommooti. Asitti abbootii gadaa fi haadha siiqee dudda walitti gatanii jiru. Kana jechuun wal dhabdeen waan jiru ibsa. Akka kiyyatti wal dhabanii jiru dudda walitti gatti namni dudda walitti gate jechuun wal dhabechuudha wayii wal mufate waan jirutti hiikama. Saniif jecha. Anduu. Ganama dhugeeffannaa Oromummaa walooma seertuu seera namoomaa walooma walii gadaan galti namaa walooma waloo uumaa jechuun walii tokkummaa jechuudha walooni tokkummaa uumaa gamtaa uumaa jechuudha. Uffata hedduu bareedasti qoma isaarraa ambarrii yookiin ambarrii illee miti qoma isaarraa abiliin jiru odaadha. Uffata baay'ee bareeda. Gurree gurraan galu gurraacha gurraalooti dafoo adaan dalu ayyaana warra gooti qomoo marii murtu qormaata maramooti gadaa waloon galtu dhugaa wala babaati. Gurraacha gurraalooti. Gurree gurraan galu gurraacha gurraalooti. Gurraachi mallattoo jabinaati. Akka Afrikaatti immoo nu gurraacha. Nu uummata gurraachadha. Tokkummaa nu barbaachisa. Gurree gurraan galu gurraacha gurraalooti. Asitti harka tokko qabatanii. Argitanii harka tokko keessi qabatanii mataa isaatti qabaachuu danda'a garuu sagaleen badee jira. Ayya yaa ilmaana ayya ilaa filaameen tokko muwayya yayya bayaayya yaa ilmaana ayya ilaa filaameen tokko muwayya. Dhugaa hedduu namatti tola baay'ee. Iddoochi baay'ee lokeeshinii isaa baay'ee filatamaadha. Baay'ee namatti tola. Uffata isaanii baay'ee bareeda. Innillee uffati gurraachi kun baay'ee bareeda. Gurraachi sun hiika mataa isaatii qabaachuu danda'a. Wanni kun jallee baay'ee bareeda lokeeshiniin baay'ee namatti tola. Sagaltaman si taajjabe. Gungumee sagaltaman si taajjabe. Andu'aalem dhugaa dubbachuu fi sirba afaan Oromoo keessatti sirba baay'ee cimaadha. Sirba baay'ee cimaa jechuun muuziqeessaa baay'ee cimaadha. Nama jabaadha Andu'aalem. Maaliif dandeettii namaa istuudiyoo qofa miti. Andu'aalem isteejii baay'ee danda'a walumaa gala. Sirba isaa duriyyoo si yaadachiisu sirba jalqaba waggaa 9 dura baalaa garuu dorgomee ture. Tumarraan tumaa tumaa'ee
Amartii kalloo tokko Coca Cola Superstar illee dorgomee ture. birra daraaree Hedduu nama jabaadha, nama baay'ee dinqisiifadhuuf, nama baay'ee jaalladhudha. itti moggaatti wallaalu shimbir lagaa mormorii marmaaru namna karratti walwaalu walbeeka walii galu harka dhiibee wal sakaalu arrabni dhugaadhibee waan karaa daldalu seera uumaa dabsee uumamaa wal lolu. Seera uumaa dabsee uumaan maaf wal lolu. Asitama uuma wajjin wal lolu yookiin uumama wajjin qilleensitti qilleensaa jira, inni ofirraa dhorkaa jira. Uumamaa wal lolu lakkisii daboon Iddoon namaa kun baay'ee namatti tola. Iddoon odaa qabammaa kun. wal lolu lakkisii Iddoon kun baay'ee namatti tola. Iddoon kun iddoo Taaddalaa Gammachuu sirbatti baasee fakkaata. Kanaan dursi iddoo odaan jiru akkasittidha kanaan duraan sirba baase. daboon abimee waaqa waluma waan Afrikaa guyyaa sooree yaa sorora waluu wal faana waliin nuga waddaanna guyyaa sooree yaa sorora waluu wal faana waliin. Asitti sila wal dhabanii turan jalqaba viidiyoo irratti asitti immoo araaramaa jiru, harka walitti kennachaa jiru jechuudha. Araarri bu'aa jira amma. Sila caffeen mallattoo araarsiin hin jedhama, ammoo harka wal qabatanii walitti dhufaa jiru, tokkummaa uumaa jiru, walitti firoomaa jiru. Kun daayirektii uummatuma keenyaa fi waan keessa jirruu fi uummatuma Afrikaa ilaallata. Baay'ee namatti tola. Ergaa guddaa qaba. Haala yerootiin kan wal qabatedhas. Waloma 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 walini waloma gurree gurraan galu gurraacha gurraalooti korjoo kormaan kormi warra kooti lammii yaatu lammachi nu bayaati bokkuu gadaan galtu addunyaa maramooti. Sirba baay'ee namatti toludha. Walitti firoomanii wal qabatanii gara gaaddisa yookiin gara odaa jala deemaa jiru. Odaa jala deemaa jiru. Tabbatti ol yaabu laga tachi darbu komoo qabu koomatti wal qabu koomoon gamtaa qabu mataa gadi hin qabu. Sabi gamtaa qabu, sabi tokkummaa qabu, mataa gadi hin qabu, eenyu san danda'u jechuudha. Ergaa cimaadha. Kanaaf tokkummaan nu barbaachisaa, gamtaan nu barbaachisaa, jaalallee nu barbaachisaa, walitti firoomuun wal qabachuun nu barbaachisaa uummatuma keenya. Harka dhiibee wal sakaalu arrabni dhugaadhibee waan karaa daldalu seera uumaa dabsee uumamaa wal lolu lakkisii dafoo dafimee waaqa waluma waan Dhugaa iddoo nama fardatti dafoo dafimee waaqa. Asitti baay'ee nama tola. Farda gulufsiisaa jira yookiin kaachisaa jira. Waaqa waluma waan Afrikaa guyyaa sooree yaa sorora. Iddoo odaan kun faa hedduu nama tola dhugaa. Waluu wal faana waliin nuga waddaanna guyyaa sooree. Iddoo kana jechuudha baay'ee gaaddisa. Iddoo araarritti bu'u, iddoo marii gaggeeffamu, iddoo Oromoon wal ga'ee achitti murteessu. Yaa sorora waluu wal faana waliin nuga waddaanna waloma 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 walini waloma.
Waayoo dhume. Dhugaa hedduu namatti tola sirba ajaa'ibaa sirba ho'aadha. Directed by Birraa Gammadii. Birraa Gammadii directorummaa ajaa'iba dhugaa dandeesseetta. Birraa Gammadii abbaa Vision Entertainmentiiti. Kanaan dura sirba George Abbuu. Tirrii sirna alamaa kan jedhu satu directi godhe. Gargaaraan isaa Eliyaas Gabbadee. Dhugaa rabbi sirba kanaan quufamu. Editor graphics designer Mubarak Creation. Dandeesseetta. Dhugaa sirba baay'ee namatti toludha. Yaadannoo sirba kanaa Haacaaluu Hundeessaa fi gootota walqixxummaa uummata gurraachaa falmatanii wareegaman hundaaf haa ta'u. Hundaa jechuun akka Afriikaatti. Mirsee Maandeellaa fayyadamu. Dhugaa rabbi sirba ajaa'ibaatti tuura deebinee wal faana dhaggeeffannee tola. Kana sirba kana seenaa daawwadhaa. Tiim waraansi ni jira. Sirba ergaa guddaa qabudha. Sirba hara ijoollee wajjin wal ilaallatudha. Sanii sirba ajaa'ibaatti akka ajaa'ibaanii tolee jira. Seenaa daawwadhaa. Liinkii isaa iskiriinshii jedhan siniif ka'a. Kanaaf namoonni haga ammaatu subscribe godhaa daawwataa jirtan subscribe godhaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhattee bineelti nagaan tura.